Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni tiktokiyyaa iddoo jirtaniin nagaaf rahmanni rabbii isin biraa jiraattu isiniin jedha. Appilikeeshiniin kun appideet ta'ee jira. Appideet godhaatii itti fayyadama. Warroonni zeenii qabdan jechuudha. Mee isinittiin garsiisaa na hordofaa isiniin jedha. Dhaabeetiniin isin garsiisaa jalqaba. Inshaallah mee walumaan haa hubannu. Akkuma argitan amma dhaabeetiin jira. Dhiifama beeksisan na dhufee ofirraatiin dhaaba. Jalqaba warroonni appilikeeshinii kana qabdan iddoo tuqaa sadii kana koottaati iddoo kana koottaati jechuudha. Appideet godha. Appideet yoo godhachuu feetan iddoo tuqaa sadii kana dhuftanii cheek appideet isa jedhu kanarra dhuftan jechuudha. Cheek appideet isa jettu kanarra dhuftanii appideet godhattan. Erga appideet godhattanii kaatanii alaabaa jalqabaa Yuunaayitid Isteet marra dhiiftan jechuudha. Alaabaa jalqabaa kana United States marra dhiiftan isa kana jechuudha. Isa lammataa kana jechuun immoo isa lammataa kana jijjiirtaniitiin itti fayyadamtanii keessa seentanii zeenii zeeroo baalaans 2022 kanarra kaattan jechuudha. Zeeroo baalaans 2022 kanarra kaattanii san booda bilaash isiniif dalagaa. Warroonni TikTok kiyyaa hordoftan akkasuma immoo warroonni YouTube kiyya hordoftan asumaan YouTube kiyyallee subscribe naaf godhaa isiniin jedha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee tuqeetiin isin garsiisan dalagaaf hin dalaguu laalaa jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan dalageetiin jira itti fayyadamaa isiniin jedha. Turtii gaarii.